Akkam jirtu hordoftoota dubbii jaalalaa kun dubbii jaalalaati. Ani immoo Miftahaa Doktora Jaalalaati. Gama yuutuubiitiin sirkaatu bidhaamaatii kenna ta'uu hin dagatina. Akkasumas tiktookii kenna fooloo koppiliik sheer gochuu hin dagatina. Yuutuubii kenna immoo sabskiraayib godha. Innaa tajaajiloota adda addaa nuti kenninu ijoolleen biyya UA keessa jirtan waan kamuu gara biyyaa ni ergina. Akkasumas bakka kamuu deemuu feenan heeloon jedhaa tajaajila. Gatii madaalawaadhaan isinii kennaa. Yoo qunnamuu feetan duwwaa 564522 gara seenaa mucayyoo takkaatti isin dabarsa. Na faana bu'u. Seenaa baay'ee nama gaddisiisu. Bara 2005 gara biyya ormaatti malee ture. Sababni isaa jireenya kootii fi kan maatii kootii jijjiiruuf deeme. Erga deemes waggaa 2 fi ji'a 6 rakkoo fi gidiraa baay'ee obsee dalagadhe. Jecha haadha ormaatii fi abbaa ormaa baadhee kontiraata koo waggaa 2 fi ji'a 6 hojjedhee gara biyya ormaatti nagaan gale. Ergan galee booda bara 2007 gaafiin jaalalaa gaafatame. Anis akkuma nama tokkootti maatii kootii fi hiriyoota koo gidduutti tole jedhe. Akkuma nama tokkootti bultii dhaabbannee jiraachuuf maatiin koo heeyyamamaa ture. Anis bultii dhaabbadhee jiraachuuf akkuma hiriyoota kootii guyyaa gaa'ila keenyaa qabannee waldaan kiristaanaa waldaa nu geessite. Anis jalqabuma garuu akka bara kana gaa'ila godhadhu hin feene. Sababni isaas takkaa biyya ormaa deemee waggaa 2 hojjedhee jireenya jijjiiradhee bultii seenuu fedhe. Garuu kan namni fedhe irra kan Rabbi fedhetu caalaa mitiire. Eega bultii ijaarannee booda gidiraa fi rakkoo hedduu waliin dabarsine. Maatii isaa fi maatii koo jidduutti jibbamuu fi tuffatamu turre. Anis obsi ni darbaa jedhee jajjabeessuun walitti obsaa turre. Anis eega bultii ijaarannee booda amma jireenya keenya jijjiiranna jedhee biyya ormaatti imaluuf murteesse. Isaan booda anis paaspoortii koo kennadhee gara Beeruutitti imale. Deemuu koon dura waadaa hedduu waliif gallee turre. Waadaa baay'ee ulfaataa seene. Anis tole jedheen amane. Bara 2008 ji'a 2ffaa gaafa guyyaa 21 sa'aatii 4tti bara. Erga deemeen booddee anis otoo bilbiluuf innis otoo naaf bilbilu oduu baay'ee nama gaddisiisuu fi jibbisiisaa dhagaye. Anis bilbilee fi akkam jedhee gaafannaan obboleessi isaa mana yaalaa Amboo jira naan jedhe. Anis isatti kennii yennaan dubbachuu hin dandeenye. Achi maatii kootti bilbilee gaafadhe. Maatiin koos baay'ee waan isa jaalataniif dubbichi soba naan jedhanii naan lolanii. Anis deebisee obboleessatti bilbile. Maal ta'e jedheen gaafadhe. Namaan wal lole biqiltuu irratti naan jedhe. Garuu dubbichi biqiltuu osoo hin taane mucayyoo wayii osoo inni waliin jiru obboleessi isiitti dhufee argee mucayyoo irratti reebame. Ilkaan isaa 2 fi sammuu buruqee qaama isaa muluu reebame. Anis obsee jajjabeessuun ilmi namaa ni dogongora jedhee jajjabeesse. Baay'ee waan jaaladhuuf waan kabajuuf anis biyya ormaatti rakkinaa fi dhiphina argaa jira. Boruu nuuf darbee abbaa ijoollee fi haadha ijoollee taanee waliin jiraanna jedhee gochaa fi jecha hundumaa obse. Garuu inni paartii lammaffaatti